Biyiko samirratti adunyaan malnaftati dandima. Ashama harka fuuni jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamu. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u lafumaaf iddoo jirtanitti jechaadha. Anis nagaa kooti akkamiin jirtu egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa guyyaa uhudii yookiin sanbata guddaa kana jechaadha. Obboleetti keenya kan Suudi Arabiyaatti boqattee baay'isee reefishee guyyaa har'aa gara biyyaa gala jedhamee murtaa'ee ture. Garuu daandiin qilleensa Itoophiyaatii fi Saa'udii jiru xiqqoo rakkoo qaba kan jedhamu. Sodaa daandii qilleensaatiin reeffi ishee gara Itoophiyaa galuurra har'a oolee guyyaa boruu wixatatti darbee jira jechaadha. Namoonni baay'een ni sobuu nuti taphachaa jiru minaamin wanni jedhan jiru. No, sobaan sin jiranii dirqama daandiin qilleensa Itoophiyaatii fi Saa'udi Arabiyaa nageenya jiraachuu qaba. Daandiin qilleensa tokko yoo nageenya hin taane namni tokko xiyyaara balaliisuudhaaf dirqama daandiin xiyyaaraa sun yookiin daandiin qilleensa Itoophiyaatiif Saa'udi Arabiyaa jidduu jiru kun nageenya barbaachisa. Haalli qilleensa ittiin balaliisaa nagaan ta'in namoonni balaliisu kun lubbuu isaaniifis nageenya namoota fe'amaniifis yaaddoodha waan ta'eef jechaadha. So obboleetti keenya akkuma beekamu bahanii nagaa ta'anii bahanii galanii hojjetatanii biyya ofiitti galuu waan guddaadha. Kan isinitti himu jechuudha. Shamarran keenya guutumaafani kuni dhaamsa kan hin qabu warra. Akkuma yaada koo walii galaatitti maal jechuun barbaade nuti shamarran biyya ormaa keessa jirru haadha hin jirra jenna boru hin jirrudha. Waaqayyo nagaan baanee nagaan akka maatii keenyatti gallu waaqayyo nageenya nuufaa kennu. Obboleetti keenya boqatte illee immoo waaqayyo boqannaa barabaraa lubbuu ishii mirga qulqullootaa jaannataan ishee haa gammachiisu jenna. Waaqayyoon kadhadhaa fi akkasumas harmee ishee san akka harmee keessanitti ilaalatu harmee ishee san akka haadha keessanii akka obboleetti keessanii akka keessanitti hiriyoonni ishee kan taatan. Nuti guutumti Itoophiyaan hiriyoonni ishee kan reeffa ishee kana galchuudhaaf ishee barbaaduudhaaf hin jirtuudhaan nu baca barbaraa yeroo turanitti hundi keenyayyuu baay'ee gaddaa turre amma reeffi ishee argame immoo galanni waaqayyoo haa ta'u haatis garaa sun ishee murataa yoo awwaallatte jechaadha. Garuu maal jechuun barbaade asirratti harmeen mucayyoo kanaa harmee keenya namoonni marruu harmee kana gizee hunda dawwaltanii fi nuti baay'iseedha nuti intala keeti si cinaa jirra jedhaani akka harmeen kun ittiin gaddine gaddi akka ittiin dhagahamne jechaadha. Akkasumas immoo harmeen kun obbola ijoollee lama kan fayyaa hin qabne qabdi. Tokko kan dhukkubsatu kan akkuma beektan gaggabdoo qabutu jira. Tokko immoo kan dubbachuu hin dandeenye jira. Obbolaa lama qabdi jechaadha baay'iseen dhukkubsattoota. Isaan gargaaruudhaaf isaan yaalchisuudhaaf biyya ormaa dhufte lubbuu ishee dhabde. Kanaafuu immoo bakka baay'isee sambuunee maatii kana cinaa dhaabannee maatii kanallee akka gargaaru asumaan dhaamsa koo isiniin dabarsa jechaadha. Maatii baay'isee jechuun maatii keenya. Baay'isee jechuun obboleetti keenya jedhaati of ta'a fudhadha. Obboleetti kana waaqayyo mirga qulqulloota nuuf haa dhaabu lubbuu isheellee nuuf haa maaru. Harmee isheetiif akkasumas hiriyoottan ishee shamarran Oromoo kan shamarran onillee shamarran Oromoo bichaa miti shamarran biyya Arabaa jiran guutuudha. Isinillee jajjabina isiniif hawwa. Waaqayyo immoo hunduma keessan nagaan baasee nagaan sinaa gashu. Hin jirra jechuun hin jirrudha. Wanni biyya ormaa kana keessatti ta'u waa baay'eedha. Obboleetti keenya ni argitan amma kaleessa malee dheengadi Dubaayin keessatti birrii waggaa 8 jechaadha. Waggaa 8 hojjettee itti ergaa turte abbaa manaa ishee biyyatti dhiistee dhufte. Mallaqatti ergatee mana bittee fi bajaajii bittee bakka jireenyi keenya fooyyeffanna galee jette. Miskiina fakkaateetti dhiyaate ishiin haadha abbaa ofii oduun jijjiirin isa jijjiirte bultii kootii hiriyaa kootii jaalallee kootii waa hunda kootii jettee isatti of gattee gaafa isa jijjiirte jettu. Akkuma beektan kan dhiira jechuun buufa marga keessatti shamarran garuu akka shamarran yaaddu fi dhiirri yaadu tokko miti. Garaagarummaa shamarraniif dhiira jidduu jiru waladda. Wanni isin beeku qabdan asirratti.
obboleettiin keenya kun maaltu ishii mudate? Mucaan kun nageenyuma godhatee ishumatti dhiyaate wajjumaan nama jiraatu fakkaate mana ijaarratee bajaajii bitatee jireenya isaa guuttatee birruma ishiitiin gaa'elallee godhate gaa'ela birallee darbee daa'ima takka dhalatee fi daa'imni lammataallee dhalachuudhaaf garaa jira jechuun dhaga'ee odeeffannoo tokko karaa sooshaal miidiyaatiin hordofneerra. Soo shamarran keenya dhaamsi anansinii qabu gaafa biyyaa baanu tokkoffaa of jijjiirradha. Lammaffaa immoo maatii keenya jijjiirradha. Tokkoffaa mucaa kana dhiira jaalattan dhiira maatiin keessan beeku dhiira qabachuu dandeessan boru yoo ta'e malee dhiira onlaayiniin baatan dhiira onlaayiniidhaan wal bartanii guyyaa takka eenyummaa isaa diimaa isaa gurraacha isaa beekni bilbila bichaadhaan suura sitti ergeedhaaf viidiyoo sitti haasa'eedhaaf maallaqa kee ittiin kenninuuf gatte sadarkaa maraachuu tura jirtan jechuudha. Shamarran waan akkasii keessa jirtan meeqa kamtu kan lubbuu ofii dhabe maallaqa kanatti ergitee kiloo sana booda dawaa dhugdee of ajjeeste meeqatu jira shamarran keenya. Soo kanaafuu shamarran keenya piliis of eeggannoo godha. Fayyaan keessan takkaa isin harkaa baanaan haadha keessantu isin dhaba obbolaa keessantu isin dhaba malee inni kan biraa fuudha tokko. Lammaffaa immoo maallaqa keessan ji'a tokko mee ta'iisuma jaalattee yoo jennu ji'a lama ji'a sadii waan hojjechaa inni jiru san akkasumas nama keetii wal barsiistee qaadhimachuu qabda nama kana. Erga maallaqa irra of qabuu erga hin dandeenye erga jaalattee qaadhimachuu qabda. Maatiin kee beekuu qaba waan inni duuba keetitti hojjechaa jiru beekuu qaba jechuudha. Beekuu qabda. Kana yoo hin beekne immoo itti ergitee waggaa 2 nyaatamte waggaa 3 nyaatamte 4 nyaatamte 5 nyaatamte kanaa ol hin dhaabdu. Inde maani maalin jettu nama kana kaniin ol fuutee waraabdee maallaqa akkamitti akka birriin dhufu ni beektan hundi keessanuu shamarran mana madaamii hojjettan guutuun keessan jechaadha. Maallaqa akkamitti akka hojjennee finnu harka kiyya kun argituu miti waggaa 4 kun kan akkana na ta'e xabaasa. Gaafa qaamni keenya akkasii xabbafamu maaltu si gube jechuun keessanii nafu. Harki kun waggaa 4 la waggaa 4 hin caala waggaa 6 ni ta'an badu jechuudha kaawwiyyaan na gube. Zayitiin nama meeqa guba harki keenya birraa burree akka jiru jechuudha. Zayitiin nu gubaa kaawwiyyaan nu gubaa bishaan daffaan nu gubaa afuurri waa garagaraa nu gubaa baay'ee hojjenna waan ta'eef akkatti qaamni keenyatti guggubatee bifa qabnu balleechinee bifa lama baasnee birrii keenya itti erginee dhiirri gaafa nu shawwadee maallaqa keenya dubartii biraa fuudhee keessa wajjin jiraatu akkam akka taanu beeka. Miira san isinumti tilmaamamee ani itti fixu. Kanuman jechuu barbaade maatii baay'isee cinaammoo akka dhaabbattan kabajaadhaan isin gaafadha waan dandeenyu jechuudha. Birrii 1,000 takkan tuffatinaa 2,000 tuffatinaa darbaa jechuudha. Duriyyee gandaatu ol fuunee birrii waggaa 8 waggaa 9 nyaachisaa jirra. Barakati rabbirrallee arganna harmee baay'isee maatii dhukkubsataa waan qabduu fi ji'arra riyaala Saudii diraama Dubaay birrii 50 yoo ergineef san caalayyuu baasa waan ooluuf nu miidhu jecha harmee kana cinaa dhaabbachuudha. Faga ijoolleen ishee kuffayyanii fi isheen jajjabaattee haati kunillee ofitti deebitutti haadha kana cinaa dhaabbachuun nu barbaachisa. Maallaqa qofaan miti bira dhaabbachuu gaafsiniin jedhu. Kan maallaqa hin dandeenye daawwaltanii fi kooliidhaan akkam jirta harmee keenya. Nuti baay'isee keetidha jettanii harmee kana cinaa akka dhaanuu dhaabattan akkasumas ijoolleen naannoo san jirtan qaamaan bira dhayxan ijoolleen biyya keessa jirtan harmee kana dubbistanii jajjabeessuu qabdan akka intala isheetitti jechaadha. Keessattuu ijoolleen biyya ormaatti galtan anis biyya ormaa deemeen galee ani matu intala keeti jedhaaniti harmee kana jajjabeessa. Reeffi ishee immoo guyyaa wixataanii gala waaqayyoon nagaa reeffa ishee illee galchii harmeen kunillee awwaalattee akka obsa godhattu duratti illee duutus reeffi ishee onaa galee nan buqadha jette yoo jiraattas jirtuun ishee onaa galee jettee hin jirti jedhanii dubbii sobaatiin maatii burjaajessaa turanii. Kanaafuu waaqayyo lubbuu ishee nuuf haa maaru mirga qulqulloota nuuf haa maaru akkasumas immoo shamarran keenya warroonni jirtan of eegaa waaqayyo gaditti waaqayyo sinaa eegu. Of eegaa keessattuu kara dhiiratti maallaqa kennitanii lubbuu keessan irratti tarkaanfii fudhattan kanarraa of eegaa.
kennuu of eeguu dandeessu jalqabuma mallaqa kee qusadhu. Hin kennin harka kee dhiiratti. Maatii kee irratti ergadhu. Yoo maatii hin qabne tikeetti muradhu galii warri karaa seeraa jirtan sin hin dhibu. Tikeetti muradhu galii too akkaawuntii mataa keetii baafadhu lammata deebi'i. Yoo biyya sanatti deebi'uu hin dandeenye biyya biraa deemi. Akkaawuntii mataa keetii baafadhu. Waggaa 2 waggaa 3 hojjettee chirattoo kaawwattee galtee si yaachisu jechaadha nama si ol kaa'uu qabne. Garuu asirratti maal jechuun barbaade akkaawuntii mataa keetii qabda taana giligil namaayyuu rakkisu. Kaameeraan keenya akkam ta'a. Namaayyuu rakkisu jechaadha akkaawuntii qabaanna hin qabdu taanaan garuu maatii kee nama amantu irratti ergadhu. Maatiin qabdu taana mallaqa kee qabadhu galiitti akkaawuntii mataa keetti irra baafadhu achirratti galfadhuuti sirreeffadhu waggaa 2 biyya biraa deebi dalagadhu. Kana gochuu hin dandeessu taanaan mallaqni badeemi nyaachistee waggaa 8 nyaachistee waggaa 5 nyaachistee waggaa 10 abadu mallaqni dhiisi garaa kutadhu ka siin taane namicha wanni kusiif waan hin taaneef waaqayyoon sirraa qabe jechaadha. Osoo namichi kun kee ta'ee osoo namichi kun kee han ta'u ta'ee osoo namichi kun boruu keetiif sii taate waaqayyoon si jalaan sirraan hin qabu jechuudha. Namicha kana sitti qaba ture waan kee hin taaneef waan si miidhuuf waaqayyoon sirraa qabe. Kanaafuu warroonni dhiira jettanii lubbuu keessan irratti tarkaanfii fudhattan of eeggannoo taasisaa please. Wantoota hin taane keessa seeninaa miirota hin taane keessa seentanii lubbuu keessan irratti tarkaanfii fudhatina buleeyyan keenya. Lubbuun takka baatu hin deebitu. Lubbuu waan qallii isinitti fakkaatu mallaqa miliyoona feeqa oduu baaste lubbuu takkitti deebisuu hin dandeechu. So mallaqni hojjettee fidda bade taanaan miyyitee boossee halkanii guyyaa sammuuf tuqxee maraattee dhibee addaatti faffisaa xilin haa badu mallaqni tokko. Lammaffaa immoo dhiira jettanii qoricha dhuddanuuf ajjeestan haa fuudhu hindee atis boruu heerumta. Akkuma tokko jala haadha tokko jala dhiirri 9 jiru dubarri 9 jirtu haadha tokko jala ilmi dhiira 9 jira. Kanaafuu si yaachisin inni hoodeen kan isa caalu si fida waaqayyo inni si miidhoo ta'e kan isa caala si kunuunsu waaqayyo si fiduu danda'a. Kanaafuu kadhannaa godhadhu gara waaqayyoo deebi'aa malee mallaqa dhabdanii of hin ajjeesinaa dhiiraaf jettanii harkaaf hin taane ofitti fudhatinaa. Kanuma siniin jedha galatoomaa waan nu dhaggeeffatanii viidiyoon keenya isintti tole like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Chaanelli kun chaanela keessanidha. Chaanela eebbisaa entertainment yookiin masiihaa eebbisaa jechuudha. Searchii gaafa gootan sinii bahuu danda'a. Akkasumas immoo warroonni subscribe godhin subscribe nuuf godhaatii nu cinaa dhaabbadhaa siniin jenna. Obboleetti keenya waaqayyo reeffa ishee nagaan nuuf haa gashu kadhannaadhaan bira dhaabadhaa waaqayyo jannata akka nu gashu waaqayyoon galgala ganama kadhadhaa lubbuun ishee takka baatee hin deebitu maatii san jajjabeessuu qabna maatii san cinaa dhaabachuu qabna galatooma.